Shanico, Anini, Politicoti, Yani o Politican Wallatan Moditaracotti, la cosa che sta nel terghen Nani, Bangalicciata Voltegati. Bangalicciata Pakistan Wallat, Yodu come Suveri in due girate, Suveri di Skitinis, Walduca non giratani. Guarda per tutti i video vado con Tunandi. Dagissani, Wanda Soboy Giradani, Utana Budin, Revasi, Taudan Dajana, Sobanjan. Taudan Dajana. Amma erga kana nutti bani mustashfa majmu'a mustashfa Abdul Aziz majmu'a ايش سواق دي سجرام جولي مجموعه جدا كما قبل نوكي سواق ني كفلا لا مش عندك في المجلس يعني حبشان دو اللي جرا هذا اللي هذا يصير على المسؤول سنه بودا قال ريفا الى تشوتين Rembusuna kafarankame kayoto tibamne rembusuna kanu malamara mugona ju shakki bitachura yo mo shubera wajin nuku matidu ani jirata shuberi sargine isi sargine malgona sini gale nage sani ore gastira Inna kama gale ke mo nakam kanu malu binyo Ammaga warri community itti dawwalu warri community itti dawwalu amma artisti tufa dhimmi kun garuu sirkaan banne tasuma waa tokko namarkaa bada laa hin badu intalli maaliif lakkoofsa nama kanaa kennite intala naa waamtu boona waan qabu إلى مبارك ما بيكنا قوات جابيتا ماليفي لكوسنا ما كان عايز سابوته كنتي إلى مبارك إنه سبيله جنا ماجرا إلى مبارك ما إيش نبض سير بيكنا تتكما وان جروتك وان نبيكو كمنو nama karaa dheeraa deemu ta'ee nama mana amma si gabbee rakkoon adda addaa mudatu ta'ee jawaala isaa mobaayila isaa lafaa fuutee mootummaa yoo rakkoo wayii irra ga'u maal gooti nama inni sa'aatii muraasaaf daqiiqaa muraasa dura waliin haasa'e Hawa timu miti yo si sambar bada
yaadamuu qabdi dhugaa. Maaliif jennaan jalqaba seeruma qabeessaanii dhugaa ta'ee biyya arabaatti akkasuma ni jira akka himmatti jaajiru sun haasaa sirrii haasoo hortaa. Osuma ta'u garuu miciyyoon sun akkamitti akka bilbilli sun ishitti dhufe yookaan akkamitti akka nama san argatte eessaa bitti akka nama san gooteef miciyyoon sun sirritti ishiin dubbii san keessaa dubbii qabdi jeeti naman akkana. Ishiin qabamuu qabdi sirritti isiidha. Isii qabamnaan dhugaa mijiyyoo bakka jirtu mijiyyoo biroo isiin dhuftee allakki bilbilli akka kanatti na seenee an akka akkanatti isii bilbila arge jettee yoo haasofte seera qabeessaan ofirraa buustee jechuudha. Yoo miciyyoon sana mee amma fakkeenyaa nama akkanatti waan kanan beeku nama tokko sawwaa kanan godhaa fi namni sun yoo du'e yookaan bilbila takka akkamitti bilbilli kun sitti dhufe jedhanii yoo na gaafatan seera qabeessaan akkanatti argee jirana jookara ol galchaa jee dubbachuun danda'a sinii galee garuu utuu waa tokko hin beekne akkanumaan bilbiluma kanaa bakki isin irraa futee miciyyoon gaafatama qabdi. Miciyyoon sirriitti barbaachistee nama fakkaata. Micayyoon asirratti micayyoon manaa baate sin beetti. Akkaataa micayyoon manaa baate sin beetti. Dallaalaa kanas micayyoo kana kan barsiise ishiidha. Micayyoodhanis badi jedhee mana ishii hojii hojjettu kan barsiise ishiidha. Lakkoofsa kanas immoo deebi'ee fidee maatiitti kan kenne ishiidha. Ilaa asirratti maal jette seetan amma wanti dubbii wal xaxaan jiru maaltu jiru. Kaleessa mana ganni irrattis mana mubaarak irrattis asitti maal jedhame ta'u shufeerri rukutame shufeerri bira jiru suni baangaadha. Namichi rukutame immoo obboleessa dallaalaa saniitii jedhame. Har'a immoo deebi'amee lachuu isaanii baangaadha akkamitti jedhame anaasa kana gaaffidha. Asirrattu laa walumaa galatti haasaa micattii keessa biifooleeti yoo laattu dubbii keessa eenyu jiru miciyyoo sana miciyyoon sun dhufuu qabdi. Iyyoo anammoo akka musliimaani beektaa sin jiban qabu yaani waan natti fakkaate dubbatuun qaba na deeggartan na deeggaruu dhiistan yookaan marraa malee yoo maatii ishiyyuu biyyatti beektan yoo asitti dadhabdan maatii biyyatti qabamuu qaban kuusan nagaan akkamitti akkatti walitti dhufte karaa kamiin akka isiin waan kana keessaa harka qabaatte yookaan harka keessaa qabdi yoo ta'e lakkoofsa nama biraanuu kennite laqaaletti mulla. Kaardii kana dheetanii ofiin kuttanne kaardii kana dhee ijoolleen na arganii abbaan na arge iyyuu beeku ijoollee Oromoon na arge kaleessa. Kaardiin godhachiiftee bakka beekanu taa'aaf saartii mucaan kun. Laa micattiin qabamuu qabdi maatii si biyyatti haa qabamu gisee sana nagaan baafteen dhugaan sanitti isii bira jirti dubbiin dhugaa miciyyoo sanii. Ishitu awwaaluura filiis jaara jookara ol galchaa warra muddeetaraa jala bo'oo. nullee kanuma jechaa jirra. Dura micayyoon jiraattus micayyoon duutus micayyoon gara kamis ta'uu ishii beeka namni beeku hin jiru. Namni itti gaafatamummaa micayyoo kanaa fudhatu warqiidha. Yaa warqii itti dawwalaadha himaa warqii ol galchaa jookar bakka duwwatan warqiin qabamuu qabdi ishiidha dubbii takka dhugaa rabbi nan tokko gore artiste. Lakka di tokko goraan qabu waajjira wara kana fa'i. Manni beekee gaafa waa tokko viidiyoon. Waalaikum salaam. Maal jette artisti tufa maal jette? Akkam jirtu na bareechanii fayyuma? Nagaan artisti tufa maal jette kaan hin miire? Kophee dubbadde gadi bu'u? Qabu jaalala dubbaddu qabu. Ijoollee dubbaddu qofa jedhee ni gara mucaa odaa. Kophee koo maaliif kunis dhimma lubbuuti mube sagalee waatsaappiidhaan sagalee qabee keessii dawwalaan ture wanna ta'e illee sheersitti godheera dhimma lubbuutu waan ta'eef dhimma Liibiyaati. Manuma na dhimma Liibiyaa. Dhimma Liibiyaan laallatu. Obboleessi koo Turkiidhaa ta'uu intina deemu gizee meeqabame miqeeffadhee kana bira dhufuun baafadhe. Ani dhimma Liibiyaa keessa hin deemu. Dhimma Liibiyaa wala maallaqa dhimma Liibiyaa wala maallaqatti kana dhimma Liibiyaa ittiin galu. Akka nama tokkotti immoo waan gargaaru yoo jette amma hin danda'u akkaawuntiidhaan yookaan amma rabbinaa kenna. Dhimma Liibiyaa inni baay'ee seera qaata dhageenye. Mube yoo fuutuu dhiiftillee namni akka dhagee akka gargaaru gochuu ni dandeessa mube. Gasti isin itti beellama tan irratti dhufee mi'uutii qabadhee nan takka. Dhimma Liibiyaa irraa akkasuma ni dubbadde. Dubbadde isin beeku dhageessetta. Tokkummaan kottu sagalee taana jennaan mucaa si dhiboo sana. Dubbiin kenne malee dhisse dhagee taa'e malee hin dubbadde. Waa'ee Liibiyaatti na waamina. Eenyuun kutaan kamtu Oromoo taate abbaa fedhe taate
waa'ee dhimma Liibiyaa keessatti kan jedhamu dhimma Liibiyaa keessatti kanama tokkotti meera Liibiyaadha Liibiyaan maqaan itti nabade kana rafamuu eegale waa'ee Liibiyaa irratti nan dagadha wayisete kanaaf dhimma Liibiyaa keessa hin galu dhimma Liibiyaa keessa hin galu Mube nama mube kan tika bu nama manni sa follower sigur guddaa qabutti dabarsi itti miiti akka bana meellee itti sagalee ta'a meellee akka tokko gargaara mo godhi. Anoo nan dhufa yoo kun nan dhufa yoo letaa nan dhufa waan ta'eef mana simbaratti irratti nan dhufa wallaahi nan dhufa wallaahi. Sagantaan qabame tokko jiru mube sagantaan qabame hin jiru wanta kana amma dhageekee ana mana bana jiru dhufanii naannoo bakka namni baay'ee dhufanii hordofuu dhaqee mana mubaarik seenee. Mana keetti baniiti daamee amma jedhee kana jirti yoo. Mana kee baniiti sheerratti godha gastii dhufee sinii farda nama na jala dhufu rakkoo keessanii madduu dandeessu dhimma Liibiyaa garuu rakkisaadha nama danuu dide ijoollee mucaa arsii tokko mucaa baalee tokko kan dhalli shawaa gaggamu maali natti duraan didee danuun dide wallaahi Liibiyaan aja danuun dide wallaahi. Ayega awasni kullama dhibba hojjettanu asirra meme waan jettan jedhame mubeen kun akkas jedhee laallatti jedhee nan galchi jedhee kanaaf waan gochuu qabdan mubee nam tokko yaadachuu gaariin fakkaatu. Amma wanni jedhe qabannee jira jedhu oola godhaan ijoollee jookariin oola godhaan waa'ee dhimma Liibiyaa irratti gargaarsa namni gochuu barbaadan oola godhaa gargaarinaa jedhu Oromoo wal gargaaraa kan jedhu bakka jirtan wal gargaaruu waan majira garuu anatu dhimma Liibiyaatti hin galu geessanii jookariin oola godhadhaa jookaratti immoo mana barbaadii gachi jedhii mana balutti beellama guyyaa kanaatti qabannee rannoo qottu jedhii fetan miuti qabadhee gastii irratti ta'an nama tokko jalli gastii irratti nan gargaaraanis akkasii galatooma nam tokko dhimma Liibiyaati akka dhuftanii ol hin galle kun ijoollee naannooti anaaf sirii galee ijoollee Jimmaati viidiyoon na argameera kuno argeera soba xiqqoo bormoo namni biraa dhuftanii mubaarak Liibiyaadhaaf sagalee taa'ettanii intala durbaati waa tokko I am sorry waa tokko jechuudha. Miliyoona tokko kuma shantamana gaafatan jetti intala durbaati garaa jabaa deemti dhimma Liibiyaa keessaa isin hin beektan waa danuun narra ga'e biyya kanattu kassameera geessanii biyya kanattu kassameera waa'ee Liibiyaati shiftaa harkaa nama biraati miti nama keenyattiyyuu sharriirratti hojjete shiftaa Liibiyaa qallabaa jara shiftaa nageenya isin yeroo na arrabsanu hambisaniiruma ummata Liibiyaa wajjin walii galee namumti ummata maallaqa buusu mubaarak naan jenne maa qixxee qooddatan naan jenne galatoomaa jedhee dhaabe jechuudha yoo maaltu dhufe dhimmi Liibiyaa mana kootti naasaa eenyoo taate abbaata ilma ganda kooti kana nama buuse baay'ee Liibiyaatti dhimina ittiin galmu nan gargaara malee ishi amma jandaa keenya addaan kunne artistii tufa maal jedhaa turte sinna keenya dhiifamaa Rakkoon qabu waan atamma miira keessa galtee kalellee silaalaa ture waa'ee Oromummaa waa'ee moggaatama Oromummaa waan adda addaa gaafa dubbattu dhaggeeffataa waan tureef kitaabota duratti Oromoota gootaa turte akkasuma ibsa godhiiti irraa Oromoota godhi dhaloonni akka dubbisu waan irraa baru inni guddaan garuu waa'ee warra hin beekne warra geerarti gocha booda geerarti dhala namaa gocha booda waan taate abbas gaan keessa kaallaa kutte abbas sakallata ajaafurgaa ofii abbaa kana dhageettee dhiifte warra akkamaan geeraree waa'ee kee balleechuu waan dubbatu karaa dhugaa dhaabatanii sabaaf rakkataaf sagalee ta'uu dhabuun guddaan gaafa nani Oromoon xirritti argan lamaatti fatti gichuunen kan nyaagaa uraa jedhee jarri na rakkisu akkama si rakkisan kan na rakkise nama keenya dabaa nama keenyatti waan taateef bakka hin kenniniif siin jechuu barbaadanii viidiyoo si erga rakkoon gaafa narra ta'u deema si Oromootiin rakkoon irraan ga'uuf deema inni guddaan geerarsi gocha booda geerarsi yeruma kamiyyuu gocha booda warri geeraru geerarsi eega taatee booda geerarta malee
akkanatti goona oromoon akkasi wanna akkas ta'u hin jiru oromoon gaan keessa kaallaa kutte abbaa takallata ajaa furgaa ofii abbaa qaraddata qottee gadi baasin ajaa kee bara meeqaa akka itti firan taane garaan koona meeqaa jetti waan keenya haasofta dabaa nama keenyaa nama irra tokko sirraa qabu sammuudha dhugaan dharaan hin jigu dhugaa keenya tikfanna dhugaadha wobiin biyya hambeeku dhugaa biyya dhugaadhaan rakkataadhaaf dhukkubsataadhaaf nama rakkateef kanti sagalee ta'u warra moggaasa biraa baatee oromoo akkas koona jedhu caala oromoo namatti diiguuf irraa eeguu qabdan siifan erga gara waasaappi hiriyootuma kee kaasisa waan irratti hojjetan kanaaf gara sagaleetti odeedinu bilbila obboleettii bilbila mucaa amma obboleessa mucayyoo san irraan bu'inii bilbila isaa keessan naa barreessi obboleettiin isaa warqeen waa'ee mucayyoo sanii sirriitti irraa dubbachuu qabdi sirriitti immoo hordofamuu qabdi qabatamaan akka itti mucayyoon baate san baasu dallaala mucayyoo baasis kan beeku shiidha waan kana ishiin sirriitti akka irraa dubbattu gorfamuullee qabdi itti simamuu qaba sodaachuu dandeessi namni biraa gorsee garaa qabuu danda'a kuni boruullee maatii walitti nama fiduu danda'a kan du'e nama kan duute obboleettii teenya kan duute dhiiga ta'e kana beekuun gaariidha waan taate akkasitti hubachiisisin jechuu barbaadeen waa'ee amma warra irraa dubbattu kana sirriitti irratti dubbachuu dandeenya nuti gaafa dubbannu garuu kan nu rakkise nama keenya warra geeraru kana caalaa jechuu barbaadeni walitti deebina gara ajandaatti deebina kanaafani yeroo kitaabota formoota boodunatti tuteedha waan ta'eef namni kitaaba dubbisu dubbii beeka akkaataa itti dubbise namatti himuun kitaabni ufin dubbisu namatti dubbise labata dhufitti seenaa dhalootatti dabarsa seenaan kan gaarii hojjetanii faarsa kan badaa hojjetanii balaaleffata kun akka seenaatti an oromoodha jechuun kan qabu oromummaan godhaadha yoo akkasiin mana waa'ee oromoodha jecha oromoo nyaachaa jira akkasin jechuu barbaada amma ajandaan jijjiiru sirriitti miira keessa gallee hojii tabanne waan ta'uu qaba akka ta'uu qabutti deemna warra akkatti yeroo baay'ee miira keessa si galchee achi deddeemu kana caala dabaa nama keenya ofirraa eegsisin jechuu barbaadenani nama keenya rakkisaa isaani miti isaan gararrini mubarak akkas godha oromoon akkasii akkasii hin jiru kun akkasitti hin ta'u akkasitti nama cabsan hin jiru jechuu barbaade warra jala jiruufi keenyumti mee keenya ta'e nu nyaatin keenyumti keenya ta'e nama keenyatti hin taphatinii jechuu barbaadena amma asirratti gaafa miira keessa galtu nutti dhaga'ama akka itti jirru takka malee waan ta'eef malee akka itti dubbannu baay'ee jira jechuudha kanaaf gara sagantaa keenya obboleettii keenyatti gaafa deebinu waa'ee obboleessa ishii obboleettii isaa akkaataa warqeessan itti argamtu nu hubachiiftu irratti akka dubbannu barbaada gara sagantaatti deebi'a as jala girrisuun homaa kan qabu waan ta'eef jarri waa waa'ee jechuu danda'an baay'ee dubbachuun barbaada. Meesaatii afuriiftee immoo saat sadiiftee yoo taaptaabii miiliyoona hin buune taaptaap godhaa sheer godhaa amma maatii qabsiisuutti achi darbina yoo warqeen dhiyaatu ta'e maatiitti dawwallee maatiin akka maatii qabsiisan gochuutti deemnaa jechuudha. Waan tokko gochuu dandeenya. Kunis. Wasa warqeen haa dhiyaatu. Kamal Abdallah naa fidaa. Kamal Abdallah fidaa mi. Kamal Abdallah. Shamarran keenya asirra teessanii waan argitanii dudubbatin aziim jedha. Innuu beeka. Kamal Abdallah sheer godhaa. Koi sikisa na hojjetedha kanas. Dawaama. Hingi Kamal Abdallah. Kamal Abdallah sheer godhaa. Barbaanna jabaadhu kutu bastiirratti. Salaamat maa. Assalaamu alaikum maa artistii dheetani ka artistii kaabaa jala deemee weellisu. Aga ammaatitti don't you forget aga ammaan daganne. Aga biti daganna maa. Deengada maali. Deengada caffeeraa mi jalatti viidiyoo ergee buufanne iyyuu kanatti kaabaa jala deemaa muuziqaa irratti kan dabbarte. Rabbisi haa qajeelchu. Yaa wakkuni wakkaadha. Dagadhee jira sila akka madiisu diddangoe. Toobadhu kinki. Ani karaa yoo toobataadha toobatanna isti banaata si tokkoki tokkuma naan kennine bara maa girrisaa nagalchee amma fuula miidiyaan fudhadhabe. Amma haasaadhi isiiti kottuuti gastiirra. Siifan guddisa fooloo kee nama kuma shantu jira. Fooloo akka jalisi godhannan godhaa kottas jabaadhu amma. Gabooti tiiktookii. Kuma shanan yoo fooloo na godhannan dubbadha waan atin irraa barbaadu waan atin ajaje hunda ni godha. Ayyee kottush. Abeet abeet. Kamal Abdallah meetti dhufa deemu manaa kimi amma maal jedhame kee meerre goolee eessatti kute immoo algaasimiyyaa moo maal jedhamu Abdulaziz Mustashfaa Majmu'aa Mustashfaa Majmu'aa
barreessaa deema innaasin gaafa addaatti himtu ijoollee warri dhimma kana qabattee jirtan mustashfaa majmuu'aa Abdulaziz jedhama achitti nama ergina qaba amma Kamaal Abdallaatiin dhaqeennaa yoonni dhaquu hin dandeenye nama biraa argina sheeriin keessan garuu nu fayyada taaptaabii miilee guutaan mi'al tokko hundi keessan fuula godhaa warri na jibbitanus የምጠላኝም ኩንኪ ምናምን ታፕታፕ ታፕታፕ ኩንኪ ምናምንም ሁሉም ታፕታፕ አልሐምዱሊላህ ፋኖ ቀብሲ በጤራ ሱባኒስ ደን ቀብሲ ሳብሽራ ታፕታቢ ጎዳስ let's go. King Kamaal Abdallah ni dufa olgacha. King Kamaal, assalamu alaikum. Follow the chajol. Follow the cha. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubiakami. Naga alhamdulillah. Follow koda undi kesa. Undi kesa namni kunna magal dibi se miskina koti. Follow na koda. King ye. Habibi akami. Namni jibbee argaa waliin oode beekumsaaf maali daanuu gandadha walroomaan walqoode beekumsaaf firooma walqoode akkami ati ani immoo akkas jaalladhu hin beekta nagaadha mustashifaa riyaadiin jiru tokko karaa alqaasimiyyaa moo almaali jedhamu wayii mustashifaa alqasiim ilaa hin beeku kana sana ta'e hin beeku maqaa afaan na dhufe ilaa mustashifaa majmuu'aa Abdulaziz jedhamu wayii Mbeta nurra anarra marra fagoo akka malee narra fagoo warra riyaadiitti kaduudha dubbataa ture keessa waan kana haasaa ture anarra marra fagoo akka malee fagoodha kiiloomeetira 900 homaa ishii nama nu barbaade kana malee adii jiru nama dhaqee addaan nu baasu du'aa mucaa dhugumatti du'ee namni kamisa darbe torban kamisa dheengaddaa du'ee namni achi gale jira shufeeriinii fi amma immoo ribaan gaalii warri Paakistaanii shufeeriin du'eera intalli duuteetti nuun jedhan nama kennamaa oduu warra riyaadii walgalchitti gaarii ture laakiin barbaadaa jirra namni achinuu dhaqu beeta warri silaa iqaamaa qabu kun xiqqoo mashguula nuun jedhanii namni kun danda'een dhaqu ka miskiina nama barbaadaa jira iqaamaan qabdu ati anarraa fagoodha kiiloomeetira 900 homaa ani lookeeshinii iyyuu na ergamee ture mustashfaa qabu iqaamaa qabdamoo qabdu ati qaama ataagaa akka an qabu hin beektu hayawaanan ta'a jechuun koo utuu iqaamaa qabaanne qaata si qabsiifne beekta miti garuu bara kanattu gidee lama qabameetiin hin bahe akkuma iqaamaa qabu kanattu gidee lama darasaan na qabsiiftee gidee tokko koremmaan gurguddoon na qabsiiftee waggaa 2 dura Rabbi si haa qajeelchu darasaan si qabsiifne rabbi si haa qajeelchu kingi darreen na qabsiise darasaa biraatti mi darre masirraa iyyitu tannatu taata karoonaan gootu na qabsiisa beeyta ayyee amma gaa nama riyaadiin jiru nu barbaade kaamma jabaadhuuti itti ani nama dubbisee jira jedhi nama achitti kaluu jiru warra manduuba safaaraa dubbii kana qulqulleessaa jedheeni namni amma ariifatu kanatti hin taatu arri sanbataa buru inshallah gara safaaraatti illee gara koominiitiitti illee waan tokko godhaa jirra an deebi'ee isin beeksisa waan irra geenne